Iccitii harka dheeraa Abu Dhabii Tel Aviv saaxilamee daldalli dhiigaa baagiddu goleessaa hanga Afrikaatti babal'atee goota muraasa duraa yeroo Israa'elii fi Imaaratiin Arabaa waliigaltee Abrahaam mallatteessan addunyaan gammaddee turte. Garuu har'aa dhugaan lafa jalaa saaxilamee addadha. Gaa'elli kun nagaa qofa miti, waraanaa fi saamicha qabeenyaa ture. Gabaasni akka saaxiluutti United Arab Emirates fi Israa'el harkaa fi guwaantii ta'anii wal qabachuun biyyoota Arabaa fi Afrikaa diigaa jiru. Iccitii biyyoota lamaanii gaanfa Afriikaa gabaa giddu galeessaatti babal'atee sinaggeessisuuf bal'inaan qabannee jirra. Amakaaniin biyya Yaman ishee waggoota 10 ol waraana keessa turte. Ollaa ishee kan taate Sawuudii Arabiyaa fi jechuun ishee Imaaratii Arabaa gamtaa waraanaa uumuun mootummaa Yaman deebisanii dhaabuuf waliin duulaa turan. Gootaaf boqonnaa malee dhiigaa fi maallaqa isaanii dhangalaasanii waliin dhaabbatan. Garuu har'aa michummaan sun qormaata cimaa keessa galee jira. Sawuudii fi Imaaratiin ija shakkiitiin wal ilaaluun atakaaroo waraanaa keessa galuun Yaman keessatti wal lolaa jiru. Maaltu mudatee kan jedhuu fi adeemsa waldhabdee kanaa qabannee jirra. Waggaa simachuuf sa'aatii muraasni yeroo hafu Chaayinaan shaakala waraanaa ishee kan duulaa haqa qabeessaa 2025 jettu sanaa sadarkaa sodaachisaa ta'etti ceesistee jirti. Osoo addunyaan nagaawwitu Beejingii garuu dooniiwwan waraanaa xiyyaarotaa fi misaayilota ishee walitti qabdee Taayiwaanin afaan qawweetiin marsitee jirti. Har'aa wanti galaana irratti dhaga'amu shaakala idilee miti, sagalee dhoo'insaa rasaasaa dhugaati. Bal'ina isaa qabannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'aa. Qophii keenyaa laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenyaa yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayikii share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Daldala dhiigaa baagiddu galeessaa fi Afrikaa raasaa jiru. Waggoota muraasa duraa bara 2020 yeroo Israa'elii fi Imaaratiin Arabaa waliigaltee Abrahaam mallatteessan addunyaan kun nagaaf jechuun gammaddee. Garuu har'aa dhugaan lafa jalaa beem addaa. Gaa'elli kun nagaa qofa miti, waraanaa fi saamicha qabeenyaati. Gabaasni Washington Institute akka saaxiluutti United Arab Emirates fi Israa'el harkaa fi guwaantii ta'uun qabatanii biyyoota Arabaa fi Afrikaa diigaa jiru. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Tokko Yaman. Gara Yaman yeroo mil'annu Israa'el fi United Arab Emirates diina waloo qabu. Innis Huusii Yamanidha. Garuu tarsiimoon isaanii Yaman hadiigamtuudha. United Arab Emirates garee finciltoota Iccitii jedhaman maallaqaan gargaartee akka isaan kibba Yaman Adanee fi Baabal Mandeb to'atan gochaa jirti. Israa'el maaliif kana deeggarti? Sababiin isaa yoo kibbi Yaman biyya of dandeesse taate Israa'el qarqara galaana sanarratti buufata basaasaa ijaarrachuu dandeessi. Har'aa Jaziraan Soqoxraa fi Abdaal Kuriim Yaman jala jiran humna United Arab Emirates fi Israa'eliin qabamanii jiru. Buufata waraanaa ta'anii jiru. Achirraa ta'anii Huusii fi Iraaniin hordofu. Lammaffaan gaanfa Afriikaadha. Somaalilaand fi Shiraa Barbaraa. Raamaan kun asirratti dhaabbatu gara gaanfa Afriikaa haa ceenu. Torban darbee Neetaanaawun Somaalilaand fi beekamtii kenne. Kana duuba eenyutu jira? United Arab Emiratesdha. United Arab Emirates 2017 irraa eegalee uffata Barbaraa Somaalilaand irratti investimentii guddaa gochaa turte. Kaayyoon ishee ammoo Turkiin Soomaaliyaa keessaa ari'uudha. Turkiin Moqaadishoo keessatti humna qabdi. United Arab Emirates fi Israa'el ammoo hargeysaa Somaalilaand fi Barbaraa qabatanii Turkii fi Iraaniin morkochuu barbaadu. Iccitiin sodaachisaan immoo kana uffanni Barbaraa kun amma hidhattoota Sudaan RSF gargaaruuf tajaajilaa jira. Meeshaan waraanaa Israa'el fi United Arab Emirates
karaa Berberaam Somaalilaand seenaniin karaa Itoophiyaa qaxxaamuruun gara Sudaanitti darbu jedhamee shakkamam. Sadiim Sudaan Igaam Hamdeetiidhaam. Sudaan keessatti United Arab Emirates FM Israa'el Jeneraal Hamdeetiim yookaan hidhattoota RSF gargaaraa jiru. Sababiin isaa mootummaan Sudaan Al-Burhaan michuu Masrii fi Turkiitiin United Arab Emirates FM Israa'el yoo Hamdeetiin mo'atiin Sudaan harka keenya galtiin naafam warqee isheenii saamnaam jedhanii yaaduun gabaasni UNM akka saaxileettiin United Arab Emirates gargaarsaa fayyaam jettiin saanduqa keessaam qawwee dhoksiteem Hamdeetiif ergiteettiin. Afuraffaan Itoophiyaafam hidhaabbayyaatiin asirratti dhimmi Itoophiyaa ni dhufam. United Arab Emirates hiriyaa guddaam Dr. Abiy Ahmediitiin yeroo waraana kaabaam Tigraayim United Arab Emirates droonii ergiteem Itoophiyaa gargaartee turtiin. Sababiin isaam United Arab Emirates FM Israa'el Itoophiyaan humna guddichaam gaanfa Afriikaa akka taatu barbaaduun yoo Itoophiyaan jabaatteem Masriin ni dadhabdiim jedhuun yeroo Itoophiyaan dhimma kanaam tarsiimoo birmadummaa biyya isheetiif itti fayyadamtee jirtiin. Shanaffaan Liibiyaadhaam Aftaadeef Basaasaa Mosaadiim kaaba Afriikaatti ammoo United Arab Emirates FM Israa'el Jeneraal Khalifa Haftaar gargaaruun bara 2021 ilmi Haftaar Saadaam Haftaar Uksaan Tel Aviv daawwatee ture. Hayyoon isaaniim Turkii Liibiyaa keessaa ari'uufi gaazii Meeditiraaniyaanii to'achuudhaan Mosaad loltoota Haftaar leenjisaa jira. Jaafaan teeknooloojiin Kiristiyaal Boolidhaam wantiim hunda caalaam nama naasisuun Projektiin Kiristiyaal Bool yookaan kubbaa Iccitiitiin kuni waliigaltee basaasaam United Arab Emirates FM Israa'el gidduutiin bara 2023 mallattaa'eedhaam. Kana jechuun raadarii fi saatalaayitiin walitti hidhaniin guutummaa ba'a giddu galeessaafim gaanfa Afriikaa hordofuun doonii kamtuu galaana irra deemaam isaa illee saakaam hunda isaam kallattiin arguun. Walumaa galatti United Arab Emirates FM Israa'el jaalalaaf waliin fuuneen isaan diina waloo qabuun Iraan Turkii fi Ikhwaan al-Muslimiinidhaam. United Arab Emirates maallaqa qabdiin Israa'el teeknooloojii basaasaa qabdiin lamaanuun waltaaniin Yaman irraa kaasee hanga Liibiyaattiin Soomaaliyaa irraa kaasee hanga Sudaaniittiin mootummoota jijjiirraam daangaa diigaafam dantaa isaanii tikfachaa jiru. Uummanni naannoo sanaam Arabaa fi Afrikaan dhiigaan dhiqamaa jiru. Abu Dhabii fi Tel Aviv garuu kilaashii walitti buusanii kolfuun kun seenaam Empaayiraa Haaraam ijaaramuutiin. Biyya Yaman ishee waggoota 10 oliif waraana keessa turte. Biyyattuun dirree waraanaa taateen qaamolee hedduun irratti wal-lolanis wanti addunyaan hin beekne wanti hiriyoonni FM obboloonni iyyaannee guyyaa har'aa dho'ee jira. Seenaan kun kan eegalee har'a miti iddaa gadi fagoo qaba. Bara 2015 keessa yeroo gareen Huusiim mootummaa Yaman fonqolchee sanaa qabatu ollaan Yaman kan taateem Sawuudii Arabiyaa fi michuun ishee Imaaratiin Arabaa amtaa waraanaa uumuun mootummaa Yaman deebisanii dhaabuuf waliin duulanii turan. Waggootaaf boqonnaa malee dhiigaa fi maallaqa isaanii dhangalaasanii waliin dhaabbatan. Yeroo har'aa muddeem 2025 michummaan sun qormaata cimaa keessa galee jira. Sawuudii fi Imaaratiin Arabaa ija shakkiitiin wal ilaaluun atakaaroo waraanaa keessaa seenanii jiru. Sababni dho'iinsa dhiphina kanaam uffata galaana mukallaa irratti uumameen dooniiwwan lama meeshaa waraanaa fi konkolaattota lolaa fe'anii uffata kanarraam yeroo ga'an xiyyaaronni waraanaa gamtaa Saawudiin durfamuun akka bakka qaattiin samiirraam gadi roobuun dooniiwwan sana barbadeessan. Saawudiin tarkaanfii kana kan fudhateef meeshaan kun karaa seeraan alaam garagarii mana maree ce'umsaa kibbaam kanneen mootummaa giddu galeessaa waliin wal dhabanitti galaa jiraam jetteem waan amanteefiim. Pireezidaantii Yaman Rashaad Al-Aliimiin biyya koo balaarra jirtiim tarkaanfiinaa fudhatamuun jedheem waamicha dhiyeessinaan Saawudiin ajajaa dhukaasaa kenniteem. Garuu oduun kun Abu Dhaabiim yeroo ga'u mufii guddaatu uumameem. Ministeerri dhimma alaa Imaaratii Arabaa dallansuudhaan ibsa baaseen wanti Saawudiin jettee sobaam konkolaattonni sun kan finciltootaa mitiim kanuma loltoota keenyaam kan nageenya eegsisuuf achirra jiraniitiim. Isin Saawudiin kana beektuum waliigalteen galchineem garuu nu rukuttan jetteem. Akkiis Imaaratiin Arabaa tarkaanfii jabaafiim kan mootummaa Yaman rifachiisuuf fudhatteem
loltoota keenyaam kan farra shororkeessummaa hojjechaa turan hunda isaanii fedhii keenyaan Oromia Yaman keessaa baasnaam jechuun labsitiin kun ergaa jabaadhaam yoo nu shakkitan ofii keessaniin ummata keessan eeggadhaam jechuudhaam dhibbanni kun lafaa keen dhufniim waggoota dhiyoosittiim Yaman keessattiim humnoota lamatuum wal morkataam gama tokkoon mootummaa Sawuudiin deeggartuum gama biraatiin ammoo humnoota kibbaam kan Imaaratiin Arabaa deeggartuum jedhamanii shakkamaniim yeroo ammaattiim humnoonni Iccitii kun Taaleem Hadramootiifim Almaaraa to'atanii jiruum Sawuudiin Yamanii qoqqoodamtiim nageenyi daangaa kootii balaarra bu'aam jechuun waan sodaatteef nageenyi koo sarara diimaadhaam hantuuqeenan gubaam jechuun akeekkachiisa dhumaam kenniteetiim mootummaan Yaman al-Alimiin muddama kana keessattiim labsii yeroo muddamaam ji'a sadiif turu labsee jiraam buufatni xiyyaaraa buufanni galaanaa fi daandiiwwan hundiim sa'aatii 72f cufamanii jiruum humnoonni hundiim gara kaampii keessanitti deebi'aam yoo diidan tarkaanfiin fudhatamaam jedhamee jiraam haalli kun Yaman gara waraanaa waliiniim haaraam kanaan dura caalaa walxaxaatti deebisuuf qarqararraam geessisee jiraam haa ta'u malee abdiin tokko hin banneem hojiin dippiloomaasiin saffisaan eegalamee jiraam ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoon atattamaan ministeera dhimma alaa Imaaratii Arabaa Sheek Abdullah bin Zaydiin bilbilaan haasofsiisee jiraam biyyoonni Arabaa ollaa jiran Kuweet, Qatar, Omaan, Baariinii fi Masriin hundi isaanii tasgabbaam isin obbolootaam diinaaf karaa hin baninaam jedhanii gidduu fiigaa jiruum gorsaan pireezidaantii Imaaratii Arabaa Anwaar Gargaash yaada biraam X irratti barreessuun Imaaratiin Arabaa yeroo hundaam aarii caalaam obsa filattiim eegumsa caalaam nagaa filattiim jedhiim haala kana qabbaneessuuf yaalee jiraam walumaa galattiim wanti har'aam Yaman keessatti ta'e kun madaa nagaa naannichaa ta'uu danda'am yookiin immoo carraa biyyoonni obbolootaam kun lammata ta'aniim akkamitti Yaman haa bulchinu jedhaniitti mari'atan ta'uu danda'am dooniiwwan gubatan Har'a mukallaam mufii Abudaabii fi Riyaad gidduu jiru kanaam ogummaa dippiloomaasiitu furamuun Yaman ammas dirree morkii haaraa taatiim gaaffiin kun ammallee deebiin arganneem garuu Imaaratiin Arabaam humna ishee baasuun ishee tapha kana keessaa beeraam jechuu ishee mirkaneessaam galaanni Eeshiyaa baam har'a bishaan qofa osoo hin taaneem ibiddas ta'ee jiraam gaara simachuuf sa'aatii muraasni yeroo hafuun Chaayinaan shaakala waraanaa ishee kan duulaam haqa qabeessaam 2025 jechuun moggaasisanaam sadarkaa sodaachisaa ta'eettiin ceesistee jirtiim osoo addunyaan nagaawwituun Beejingii garuu dooniiwwan waraanaam xiyyaarotaa fi misaayilota ishee walitti qabdeem Taayiwaaniin afaan qawweetiin marsitee jirtiim wanti galaana irratti dhagaamu shaakalee dilee mitiim sagalee dho'insaam rasaasaa dhugaatiim humnoonni Chaayinaam lafoon galaanaan samii fi misaayilaan wal qabatee jiraam dooniiwwan barbadeessitootaa fi xiyyaaronni waraanaam kaabaa fi kibba Taayiwaan irratti bobba'aniim akkamitti marsanii cufuu akka danda'an qabatamaan agarsiisaa jiru shaakala qofa osoo hin taaneem qophii waraanaa dhugaatiim sababiin isaam rasaasni isaan dhukaasan kan dhugaatiim misaayilii isaan darbanis taargeetii yookaan kaayyoo qophaa'eef sirriitti rukutee barbadeessaa jiraam wanti hunda caalaam nama naasisuu fi sadarkaa waraanaa kanaam ol kaasee garuu tarkaanfii haaraam Chaayinaan fudhatteedhaam isaan dooniiwwan amfiibiyuus bishaan irras lafarras loluu danda'an Arabaa Taayiwaanitti erganii jiru kana jechuun Chaayinaan ammaam weeraraam lafarraa shaakalaa jirtiim loltoonni addaam galaana keessaa baaniim uffataalee fi uffata doonii Taayiwaan to'achuuf akkamitti akka qubatan akkamitti akka qabatan shaakala dhumaa gochaa jiru xiinxaltoonni waraanaa Beejingii keessa jiran kun adeemsa haaraadha jedhu kanaan dura Chaayinaan humna ishee adda adda qooddeem shaakalaa turteem garuu humna keessoo fi alaam walitti makuun Taayiwaanin kallattii hundaan akka qubeellaam ibiddaatti marsitee jirtiim tarsiimoon isaanii fadhaam Taayiwaan harka nama biraam Ameerikaan akka hin eegamne gochuufiin osoo gargaarsiin dhufin hudhanii qabuudhaam Beejingii Taayiwaan kutaa kootiim humnoonni alaa fi finciltoonni keessoom humna koo kanaam yeroo argan abdii kutachuu qabuum jetteem afaan qawweetiin ergaa siyaasaa dabarsaa jirtiim har'a Taayiwaan bishaaniin marfamteettiim borammoom lafa isheerraa loltoota Chaayinaam arguun ishee waan hin oolle fakkaataam egaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa Cheenifornis qophiin guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanneem asumarratti goolaamaam kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam
qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.